Astaghfirullah alazim. Argitanii jirtan jedhee yaadaa jira obboleeyyan kiyya viidiyoo kana waan nama jibbisiisu waan akkaan nama jibbisiisu jechuudha. Sila biyya shinti beetiin jirrutu jiramu biyya manni fincaanii jirrutu jiramu mee maaf kana goote namittiin kun a'uuzu billahi minash shayxaan. Ara wasakh ara rabbi harkisii irraa haa kutu hundi dhugaa isaanuu adaa rakkataniiti malee waamila kaameraa manan kaayatan jechuudha. Isinii galee ka akkanaa kana fa'a jira. Kana fa'a arganiiti. Numa miidhuuf waan mana kaanseena malee isaanis rakkataniiti ada. Mee laaltanii amma namittii kana mee waan isiin godhaa jirtu. A'uuzu billah. Mee isin maaltu isinii dhagama oduu waan akkanaa argitanii mee maaltu isinii dhagama. Nu'uu miti isaan dhiisaati. Isinuma maaltu isinii dhagama. A'uuzu billah. Maal biyyana kun a'uuzu billahi minash shayxaan. Kun lubbuma namaatiifuu hin sodaachisaa shakkisiisa jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Salaamata isin gaafachuun daganne hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Egaa waanuma ajaa'ibeeffanii isinii dhiifama lukkuuleen na bira jira. Waanuma ajaa'ibee kana isinii qooda jedheetanii dhufe dhiifama qofaan na qabe argitanii jirtan jedheetanii yaada. A'uuzu billah. Waan akkaan nama jibbisiisu jechuudha. Wallaahi lazim. Waan nama jibbisiisu, waan nama qaanfachiisu, waan ilma namaa irraa hin eeggamne, waan godhuunuu namaa irraa hin eeggamne. Mee kushiinaa keessatti namni kana hojjeta? Waan kushiinaa keessatti hojjetamu? Isinuu argitan mee fincooftee kaatee immoo bakka meeshaan dhiqamutti jissiti jechuudha. Argitanii jirtan. Maali kun biyyan? Miskiina hedduu sababa isiitiif cinqamaa jechuudha. Sababa warra akkana hojjetu kanaaf. Sababa warra waan akkanaa hojjetu kanaaf amanamuu dhabnaa jechuudha. Isaan bar nuun amanani. Kana laalaa nuun amanan. Hundumaa tokkuma itti fakkaata. Hundumtuu waanuma gocha akkasii raawwatu itti fakkaata jechuudha isaan. Hundumtuu sarratanyaan hundumtuu tokkuma isaanii jedhu isinii galee isaan tokkuma. Kan jedhaniitiin akkasitti yaadanii seeraan xinniqqaaqeen fiigan argatanii jirtanii kaameraa kana bakka baay'ee waraabaa ture. Akkuma argitan 00 irraa lakkaa jechuudha. Annaa obboleeyyan kiyya waanuma na ajaa'ibeetiin jedhe isaanillee adawaa malee waan kana mana hin kaayatanii waan kana bakka hundatti hin fannisanii waan kana bakka hundatti dhoysanii hin kaayanii ka dhoysanii kaan jiranii kun akkati argitees waan bada raawwatteef raawwachuu baatteellee isinii galee. Kanaaf dhoysanii kaayatanii waa malee isaan dhoyfanne numa miidhuu bichaaf seena malee kasi baasuus hojii keeti jechuudha. Jiraachuu baate hojii keessa seera hojjetatan taanaan insha Allah inni kumaa miti 10,000 yoo mana keessa jira.